Itti maanjiru. Akkam jirta obboleessa koo? Naguma jirtu akkam ture? Nagaa alhamdulillah. Baay'ee nama gaddisiisa obsa isiniif haa kennu. Maaltu maal ta'e? Gara sa'aatii 11 fo'amatti uffasottee turte. Yeroo sanatti namni dhaqqabuu hin dandeenye beektaa boodarra immoo kan uffanni darge. Rakkoon si yookiin wanti adda baafame tokko ittiin jiru kanuma malee. Kanuma ammatti wanti adda baafame hin jiru haga ammayyuu irraa hin buufne beektaa achumarra jirti. Fannoo namatti jirti? Fannoo marra jirti haga ammaa sitti. Bakka iddoo hojjettee finyoo diimaa wayii miti? Isuma bakka isuma. Ajaa'iba wallaahi. Biyya itti salphatu isiniifis obsa kennu jajjabina kennu. Galeen kun. Amma xumuraatti hojjetumaan jirra Dr. Hamza mee informationii akkanaa nuuf fuudhaati ummannis. Maani konkolaataan adaajii hin qabne geef salfii irraa baheen utaaleen nannee yeroo ijoolleen natti dawwalan salfii marraan bahee baqa konkolaataan kun adaajii hin qabu ture salfiin galee uuma seene baqa utaalee man bahee baqa. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Hanga dhumaatti yoo dandeessanii qaamni seeraa yeroo inni buusuufaa bira geessanii otoo agartanii bareeda. Akkas. Mee Dr. Hamza seenuu mokkori. Ni ila agartee taphitee akkatti karaan dabartuun qabdu. Argineerra. Jiraadhu mootii koo ulfaadhu nu jiraadhu. Jabaa keenya biyya keessaa qabnu wallaahi. Yaadannoo Nagmasaa. Baacaan simbira jira baacaa wajjin hin tinee dhaamne. Barandaarratti argeen bee amma beettee barandaarratti argeen bee. Kottu mokkorree deebi'ee jalistu. Yoo danda'e mokkorree deebi'e. Basir orientar maal godha beektu mi'ootii gargaarra dhiifama. Boonaa koo boona bakka inni socho'aa gadi ta'eefi mi'ootii qabanne gargaarra mi'ootii goona. Mi'ootii qabadhaati poolisoonnis jiru waan ta'eef. Fiiqee waan jiru adda isiniin baatu. Naggasaanis deemeera mi'ootii qabadhaa. Naggasaan afaanara. Okay. Woi walen deebi'aatiin. Kacau. Enggak Ashangguliti boy, opening share ko ashangguliti boy cari sih. Kok gadi fidaa jiru waan ta'eef sagalee bicha viidiyoo bicha ilaaltu. Ya, Kota bakka jalatti kota bakka jalatti baay'ee haabaan sammuu. Nagi. Baame kotaatti bakka erga baame jedhame. Basimeti. Mari semua basus mari kan mah. Kota bame. Mari sama pasok. Mana boleh lebih? Apa boleh lebih? Mari kan gara-gara kota kas. Kota mi gara-gara undi kesan. Kota kas. Jalan sama kota. No. Kota kan undi kesan malah itu jo. Malah mending no.
ايش كوتا جال لا تنسمع ولي دينا بقى كوتا Maki. Miti homma profaili mubarak irra jiru kana gartee makai. Hin mul'attu bartuun boonii isii abbaa manaa isii hojii hojjettuumi. Isiisantu fajjeese. Inde boonii moo? Uy maal taate? Sa'aatii booda sa'aatii lama dura viidiyoo hojjattee. Abbaa manaa isii kan konkolaataa bitteemi? Isiisani kan yeroo baay'ee eenyu kiyya jettee akkasitti mucaa makiinaa keessa jettee dhiyeenya kana. Abbaa manaa koo kajattu gisuma hundaa hedduu na kofalchiisti wallaahi dheengaddaa laayifiirra waa'ee si dubbatu ture. Achaa jirtutti. Mucaan kun immoo imachaatuma kan isheen lubbuun darbee yeroo isheen nagaa biyyi lafaa jettu kun namni akka itti hin birmanne yookaan akka maal taate jedhee isheen gaafanne miirri isheen asirratti miidiyaa irratti agarsiistu faallaa waan ta'eef fakkeenyaaf Mubaarik asirratti kolfee taphataa yeroo hunda waa tokko akka rakkina hin qabneetti of mul'isa gaafa ta'u jireenya mana isaa keessaa waa hunda agarsiisa gaafa ta'u akkanitti rakkina isaa isa gaafadhu hin qabu. Sigalee kanaaf namoonni baay'een jireenya ofii isaa lafattutu godhate. Rakkinni tokko gaafa uumamu namoota itti dhiyoo jiran osoo mariisise rakkoo akkanaa ofirratti fudhachuudhaan duratti hiriyoota qabaa, namoota itti dhiyaatan qabaa, haadhaaf abbaa qabaa. Maalillee yoo uumame lubbuu ofii irratti murteessuudhaan duratti namoota sanaan mariisisuu rakkoo akkanaa keessan jira akkam ta'uu fala akkamiinaa faltuu jedhu. Kaameraa cufi naggee. Kaameraa cufi naggasa. Cufi kaameraa naggee. Naggasa. Viidiyoo cufi naggee. Naga'uu yaa Rabbi. Galisa networkii sun Viidiyoo hin banina nam tokko viidiyoo akka hin banne maaliif akka ta'e beektu tokko fa'aa hordofamaa jiru namoonni baay'een miira hin taane keessa galeera waan ta'eef viidiyoo akka hin banne namni achi jirtu kun makiinaa qabadheen jira ambulaansii rooboo faana baheen immoo hamma hospitaalatti faana deemaa jechuudha konkolaataa qabadhee jaan dhaabachaa jiruuf. Odeeffannoo dhuma tamsaasuu ta'a waan ta'eef amma qaamni seeraa eeyyamutti namni tokko viidiyoo akka hin banne agarsiisa yoo dandeesse gara kootti na faana bahi annama tokko hin qabadhu baanaan isaan faanuma baha ambulaansii faana. Hin banina viidiyoo hin banina. Dhiifama waliin dhaggeeffadhaa Abzaanii fi Naggasaanii ispeeshaalii warri naannoo sana jirtanu take it easy taragaaggaa tokkoffaa waan itti gaafatamummaa waan isin itti fidu eeggadhaa ispeeshaalii miidiyaa kanatti viidiyoo isa ta'u maal maali yeroo laayifii kanas maaliif waan hin beekne namni dhufe yoo godhe bor isin gaafachiisuu danda'a waan ta'eef akkuma amma jedhame viidiyoo cufaatee odeeffannoo jiru jiraate ofumaa keessanii afaanii nutti garagalaa nutti maaliif odeeffannoon jiru tamsaasa jedhee tarkaanfii biraa keessa akkasiin hin galchineef of eeggannoo akka gootan usiin jechuuf yaa sirriidha yaadni qaamni seeraa odeeffannoo mataa isaa ragaa mataa isaa kennutti kalaa hin taane miidiyaa hawaasaa irratti waan hin taane bittimsuun seeraalee nama gaafachiisa waan ta'eef isa kanarra of qottoo baase. Akkasii. Odeeffannoo suutaadhaatii barbaadaa irraan kan hafe viidiyoo wantiniin godhina. Filannoo murtee sadarkaa du'aatti walgeessu kana fudhachuurra kan utuu qusanne namni walirraa barachaa jiru booda kana keessumaa gama shamarraniitiin abdii kutannaa mul'atu kuni yoom akka dhaabbatu namaaf hin galu. Biyyaans namoonni hiriyaa jaalalaa qabanu abbaa manaa qabanu immoo dubartii waliin jiranu tokko kan haadha manaa isaanii miira ishee maaliif hubachuun dadhabame rakkoon ishee irra ga'u maalirra akka jirtu maa inni rakkoon irra ga'e maa inni hanqinni kee jedhanii hammam tokko mariisisaa jiru isa jedhu keessatti of ilaaluu qabu. Macee namni tokko rakkinni gaafa irra ga'u namatti dhiyaatu namuma naannoo isaa jirudha. Eeggadhu jimaatuutti inni jedhee natti fakkaata of eegi dhuguma hidhee Aleeksi baay'ee yeroo danuu agartaniittoo ta'e faamilii jireenya keessan gammachuu miidiyaarraan baatina baay'ee
Alex illee cubbuudhaan as jira dubbataa ture. Miidiyaa ispeeshaalii bultii keessa miidiyaarraan baasina. Wallaahi በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ስፔሻሊ ኦሮሞ ብረት ቹ ኦሮሞ ብረት ባይኦ ፈገኖ በርባዳማ ጆሌ ደኑ ቤክነ ነው ጆሌ አማራ ከና ደመናፍ አባመና ወሉንገቱ ኛታ ወጅን ወጀቱ ፕራንኪ ወጅን ጎዱ ቶኮ በሻዋ ቶኮ እንጀቱን እንገመዲ ወሊ ትጃለቲ ከን ኦሮሞ ኢን አራብሳ ሰፉ ኦሮሞን ቀብዱ ሰፉ ኦሮሞ ገቴ ኦሮሞን አከናሚቲ ኦሮሞን ሰልጦ አከና አንቀቡ ጀዳኒ ባይቴ ወላሂ እኒ ገሌ ሶ bultii keessan jireenya keessan gammachuu keessan namatti agarsiisina gammachuu keessan dhoksaa namni gammachuu keessan hin feene waan gara garaa isinitti fiduu danda'a utuu gammachuun isaanii miidiyaa irraan baanee wanni isaan irrafaman Baadiru. Walumaan namsaa walumaan deemati. garuu of eeggannoo tolcha